Teeknoo Oduu fi odeeffannoo teekinooloojii argannoo fi kalaqa. muuxannoo fi qaroomina siyaasaa. Teeknoo Teeknoo oduu fi odeeffannoo teekinooloojii argannoo fi muuxannoo fi qaroominatu dhiyaata. Tole koottaa seenaa oduun dhaabbataa jirtan. Muuxannoo fi Hayyee wal beeknaa hedduun kenna. Har'a wanti dhufeef keessaa tokko hubannoo gahaa ta'e hubannoo qabatamaa ta'e akka qabaatanii fi yeroo ammaa karaa intarneetaatiin karaa olii gadiitiin namoonni mallaqa kana kafalaa hawaas fidaa namaan jedhu kun waan hedduumatee jiruuf qalama jira. Hedduumatee jiruu fi namoonni dhugaa ta'uu qabatama ta'uu Livono muutu goota moo muutu si godhuudha? Okay. Qabatama muraasa tokko ta'e isinii kaasuun barbaade. Inumaayyuu ijoollee maayisillee injistullee odootti nimin sagantaa kana qopheesse dhimmicha isaa jalqabarraa kan hordofaa ture kana waan ta'eef jalqaba Hayyuu Akaadaamii isinii ibsuun barbaachisaa ta'ee yoo argame Hayyuu Akaadaamiin sababa oogiliitiinis ta'e sababoota garaagaraatiin carraa miidiyaa wal argachuu kan koo hedduu bal'aa waan turee fi miidiyaa garaagaraa irratti namoonni keenya intarneeta irraa fayyadamuu akka danda'an ijoolleen keenya hawaasni keenya gara teekinooloojii dhufuu akka qabu immoo yeroo ammaa teekinooloojii addunyaadhaa saffisa guddaadhaan guddachuu bira darbeeti hanga jireenya namaa jijjiirutti qabeenya gurguddaa horachuutti sadarkaa sanitti ga'amaa jira waan ta'eef hawaasni keenyallee irraa fayyadamuu danda'uudha qaba. Hawaasni keenya gara teekinooloojii dhufuu qaba waan jedhu yeroo garaagaraatti kaasaa ture hedduun keessan ni beektu. Haasaan ani miidiyaa garaagaraa irratti kaasaa ture sun immoo amma fuula keessanitti as deebi'uu eegale jechuudha. Kana yoon jedhu dargaggoonni daandii an darbutti karaa argatanitti carraan akkasii yoo jiru keessattuu biyya keessaa yeroo ammaa sagaleen koo rakkoo qaba. Dhagahamu isinitti. Dhagahamaa jira. Sagalee rakkoo qabanaa jiru kanaaf. Baay'ee dhagahamu. Carraan akkasii jiru odoo addunyaan teekinooloojii irraa fayyadamaa jirtu odoo dhaabbileen hedduu kafaltii kafaltii jiru nuti maaliif nu cadhiftu maaf muuxannoo nu qoonne ogummaa maaliif nu hin dabarre wanti jedhu gaafiin hedduu mataa waan dhufee fi gaafii kana deebisuuf dirqama qabna jecha akka ilma sabaatuuf hin jedhu akka nama saba kanaaf waa hojjenna saba kanaaf waa goona saba kanaaf waa hojjechuu jirra jedhutti dirqama waa dubbachuun hawaasaaf waan ta'u gadi baasuun dirqama nutti ta'e jechuun kanumaaf jecha Hayyuu Akaadaamii akka dhaabbataatti hundeessine jechuudha. Asiin dura yeroo darbe bara darbe OICT Akaadaamii waan jedhu jalqabnee turre. Namoonni gaafa san turtanillee as keessallee jiraachuu dandeessu. Gaafa turres tireeningii akkanaa qopheessina jenneeti. Sababni nuti gufuu ta'ee wanta keessa turre hedduun keenya ni beekna jechuudha. Ajjeefamuu aceetii wal qabatee achi booda wantoota nu mudatee fi intarneetni adda cituu qofa odoo hin taane akka sabaatti kiraayisisii keessa turre ifa waan ta'eef nu harka akka barbaanne itti fufuu hin dandeenye. Haa ta'u garuu warri marsaa jalqabaa san namoonni tokko tokko intarneetni rakkisee namoonni tokko tokko immoo hanga sadarkumaatitti illee tireeningii isaanii faana bu'anii hordofanii tireeningii isaanii faana bu'anii hordofan saniini kan hanga san tireeningii xumuratanitti immoo tireeningii kanaan akka xumuratan haala mijeessuuf jirra. So barbaachisummaan Hayyuu Akaadaamiin barbaachisummaa inni itti hundaa'een kana jechuudha. Hayyuu Akaadaamii akkuma sabaatittuu dhaabbata teekinooloojii dhaabbata hawaasa keenya teekinooloojii irra cimsu yeroo ammaa teekinooloojii ignoor gochuu hin dandeenyu. Teekinooloojiin yeroo ammaa addunyaan gara teekinooloojiitti jarjara guddaa saffisa guddaadhaan dhufaa jirti waan ta'eef addunyaa akkanatti saffisa guddaadhaan gara teekinooloojii dhufaa jirtu kana hawaasa keenyallee waliin tankaarfachiisuun dirqama jechuudha. Fakkeenyaaf Googilii afaan Oromootitti gaafa hiikuuf gaafachaa turree fi yeroo amma hiikaa jirru kana afaan keenya safuu keenya qabanneeti teekinooloojii dabalamnee addunyaa wajjin tankaarfannaa waan jedhutu waan jiruuf jechuudha. Kanaafuu teekinooloojii yeroo ammaa akka addunyaatti biyyoota guddatan keessatti akka beezik niidii wanti jedhamu jira
akka wantoota jireenyaaf barbaachisoo ta'an keessatti ramadameera jechuudha teknooloojiin. So wantoota jireenyaaf barbaachisoo ta'an kana keessa erga ramadame hawaasni keenya immoo akkamitti irraa fayyadamuu qaba, hawaasni keenya akkamitti gara teknooloojii dhufa kan jedhuu fi qopheessu teknooloojii kana hayyuu akkaadaamii qopheessuun barbaachisaa ta'e jechuudha. Hayyuu akkaadaamiin gara fuulduraatitti hanga seera qabeessummaatitti waan hunda horateetitti dhaabbata giddugala leenjii teknooloojii hawaasa keenyaa ta'e itti fufu ta'a jechuudha. Walumaan jabeessinaa dhaabbata hawwii fi fedhii saba keenyaa waan dandeenyuun itti sappoortii goona jennee itti deemaa jiru waan ta'eef walumaan taaneeti itti gaafatamummaa nu qofa osoo hin taane hunda keenyatu namaas jiru hundatu qaba jechuudha. Namni afaan dhageenye jira? Qoonqaawwan himmaa isa maasa walla? Injiru. Namni afaan dhageenye yoo jiraate helmi. Injiru. So dhaabbata teknooloojii keessatti hawaasni keenya teknooloojii akka dhufu jajjabeessuuf yaadaa jiru waan ta'eef cinaa akka dhaabbata isin himee bira darbaa jechuudha. So hayyuu akkaadaamii akkanaan dhufee yoo jenne hayyuu akkaadaamii keessatti ammatti maaltu ta'uu deema waan jedhu hubachuu qabdan jechuudha. Hayyuu akkaadaamii keessatti ammatti barnoota gosa lamaatti deemuu deema jechuudha. Yeroo ammaa addunyaan saffisa guddaadhaan jarjara guddaadhaan gara addunyaatti dabalamuuf addunyaan saffisa guddaa teknooloojiin saffisa guddaadhaan gara fuulduraatti tarkaanfachiisaa jira gaafa jennu saffisa guddaadhaan addunyaan erga gara fuulduraatti tarkaanfataa jiraatte yeroo ammaatitti saffisa kana keessatti maaltu jira? Faayidaa fi miidhaan illee jira jechuudha. Faayidaa fi miidhaa kana hawaasni keenya hubatee miidhaa irraa of eeguu, faayidaa irraa immoo fayyadamuu keessattuu immoo yeroo ammaa yeroo hojiin rakkisaa ta'ee hojiin dhabamee maal jedhamutti yeroo intarneeta irra taa'ee namni mana ofii taa'ee foddaa kompiitara isaatiin yookiin moobaayila isaatiin galii gurguddaa argataa jiru kanatti dargaggeessi keenya kan hojiin hin jiru jedhu kun dargaggeessi nuti hojii hin qabnu jedhu kun dargaggeessi immoo jireenya isaa quufee hin nyaatin kun humna isaa qabu dandeettii isaa qabu invest irra godheeti irraa fayyadamuu akka danda'u qabu waan dirqama akka sabaatti akka ilma obboleessatti nurraa eegamullee akka sabaatti illee hawaasa tajaajilleeti lafa tanarraa darbine jennee waan himachuu dandeenyu illee gochuuf itti deemna jechuudha. So ammatti xiyyeeffannaa hayyuu akkaadaamii waa lama jechuudha. Tokkoffaa wantoonni yeroo ammaa hawaasni keenya rakkoo ikonoomii qabaa kana hundi keenya hin beekna jechuudha. Rakkoo ikonoomii qabu kana maaliif wal qarqaaruu dandeenya? Carraa jiru walitti agarsiisuudhaan wal agarsiisuu dandeenya. Carraa jiru akkamitti walitti agarsiifna gaafa jennu carraa jiru irraa fayyadamuu fi carraan jiru karaa teknooloojiitiin dhaabbilee hedduutu yeroo ammaa hojii namaaf kennee namaaf kafalaa jedhama. Dhaabbileen maqaa akkasiitiin sobanillee hedduutu jira, nama hedduu irraa nyaachuu jira, nama hedduu irraa saamuu jira, nama hedduutu sobamee mallaqa illee dhabu jira jechuudha. Tokkoffaa hubannoo kanallee walii uumna jechuudha. Lammaffaa immoo yeroo ammaa dhaabbileen garaagaraa addunyaa irra jiran yoo xiqqaate dhaabbilee 250 oltu yeroo hojii namaa kennee namaaf kafala. Kan ofii kan kootii beekuu fi kan hiriyoonni kan koorraa fayyadaman jechuudha. Dhaabbilee kana qabatamaa wal barsiisuu qofa odoo hin taane dhaabbileen sirrii ta'aniif sirrii hin taane akkamitti amma fakkeenya har'a nama 20 ho'iin jirra. Namni 20 ho'ii kun dhaabbileen sirrii ta'anii fi sirrii hin taane akkamitti nama irraa kan nama saamu akkamitti nama saamaa yookiin nama hatu hakiingii waan jedhamuuf cyber security fa'aa jira sanni hubannoo yoo walii kennine jenne namoonni of eeggachuu danda'anii namoonni hagana yoo of eeggatu eegalee jedhe naannoo isaatitti namoota naannoo isaa jiru of eegaati adeemsisanii jijjiirama fiduu dandeenya waan ta'eef jechuudha. OICT irratti OICT solution eegtanii yeroo dheeraadhaaf hubannoo teknooloojii kennaa turre guyyaa guyyaadhaan paaswordiin nu jalaa hatame feesbuukiin nu jalaa fudhatame feesbuukii hordoftoota 200 500 qabu nu jalaa butame nu qarqara gaaffii dhufu isinitti himuu dandeenyu jechuudha. Hawaasni keenya sadarkaa akkaawuntii ofiitu maneej gochuu hin jenne waan ta'eef kanaafuu hayyuu akkaadaamiin hubannoo teknooloojii kophatti adda baaseeti garee tokko godhe jechuudha. Hubannoo teknooloojii yoo jennu namoonni tokko beezik kompiitarii akka barsiifnutti fa namoonni hubatan jiru jechuudha. Beezik kompiitarii miti nuka barsiisuu deemnu jechuudha. Beezik kompiitarii yoo jedhamu qaamota kompiitaraa fa caccabaa kompiitaraa walis suphuu maal agarsiisuu miti ka deemnu nuti jechuudha. Teknooloojii keessatti teknooloojii yeroo ammaa saffisa akkamiitiin guddachaa jira. Saayibar sekuriitii addunyaa irraa akkam sodaachisaa jira. Saayibar sekuriitii irraa hawaasa keenya of dabalatee maatii keenya akkam eeguu dandeenya. Intarneetni faayidaa inni qabatee dhufe maali? Dijitaal maarketingiin, e-commerce'n yeroo ammaa addunyaa saffisa kamiin sochoosaa jiru. Waa'ee faayidaa teknooloojii keessatti kan hubannu ta'a jechuudha. Inni paartii B yookiin garee B ammoo dhaabbileen 250 oltu jira isiniin jedheera. Waliigalatti yoo dhaabbilee onlaayinii yeroo ammaa hojii namaaf kennaniitiin mallaqa namaaf kafalan yoo lakkoofne gara dhaabbilee 2500 oliyyuu ta'u jechuudha.
Dhaabbileen gurguddaa idil addunyaa jechuudha. Kan biyya keenya keessatti hojjetuu fi dhaabbilee haala sasalphaadhaan hojii sasalphaadhaan namaaf kafalan dhaabbilee dhibbaa odoo wal barsiifneeti dhaabbilee dhibba keessaa dhaabbilee hanga isiniif ta'uuf hanga ani dandeettii kan koo wajjin dhaabbilee kana dhaabbata kanatu deema kanatu naaf ta'a yoo jettanii isin keessaa filattaniiti namni haganaa keessaa hojii uummate yookiin immoo sa'aatii boqonnaa isaatitti waa shaqqalate akka wal qarqaarsaatti ilaallaa jechaadha. Taargetiin keenya biizinesiidhaa miti jennee yeroo hedduu kan haasofnuuf kanaaf jechuudha. So walumaa galatti gareen teekinooloojii irratti amma hojiin hojjechuu deemnu hojiin dhaabbileen namaa kafalu jennee haasofnu kun dhaabbilee teekinooloojiidhaan dhaabbilee teekinooloojiitii onlaayiniidha hojii hojjetamu intarneetiin hojjetama waan ta'eef nama hubannoo teekinooloojii hin qabne nama agirikaalcharii barate yookiin immoo nama barnoota dhiisee adda kuteeti garuu immoo intarneetaan galii argachuu barbaadu odoo teekinooloojii hubannoo isaa uuminii fadha ol kaaneet galii dhaabbata kanarraa argatta asii loogiin godhii asii akkaawuntii banadhu jenneeti gorsuun ni ulfaataa jechuudha. So kanaaf guruppii A kophatti of danda'a jechuudha. Guruppii A akkaataa teekinooloojii itti fayyadama teekinooloojii erga hubatee booda guruppii B itti dhufa jechuudha. Guruppii A illee sabiskiraayib godhee abbaan tokko guruppii B illee sabiskiraayib gochuu danda'a jecha yeroo tokkotti. Nuti gara nama 4 geenya namoonni leenjii kenninu nama 5 akkas geenya garee barnoota hubannoo teekinooloojii uumutu jira garee diijitaal maarketingii personal developmentii namni tokko akkamiin milkaa'uu danda'a. Fakkeenyaaf bara darbe bara 2020 daa'ima waggaa 9titu yuutuubii irraa doolara miiliyoona 26 argate jechuudha. Yuutuubii irraa doolara miiliyoona 26 argachuun Itoophiyaan baajannii Itoophiyaan argattuu fi humni Itoophiyaadhaa sadarkaa sanitti ka deemudha. Hubannoo daa'ima waggaa 9titu riikaardii cabsee jechuudha. Viidiyoon isaa hedduu ilaalame. Akkamitti daa'imni sun akka argate as keessaa yoo waggaa 2 dura hiriyyaan kan koo yuutuubii ofii banee kennee fi jedhee amma gattaa'ee irratti hojjetee hojii kan kooti jedhee waggaatti ji'aanii qarshii 70 hanga 120 argata jechuudha. Maal si qarqaaraa naan jedha jechaadha. Anaan agarsiisa. Kanaafuu namni dhugumaan fedhii qabu namni dhaabbata wayii irraa gattaa'ee hojii kiyya hojjetadhee dhaabbata dhuunfaa kan kootii godhadhee ni hojjedha jedhee irraa fayyadama jechaadha. Haala kanaan ikoonoomii hawaasa keenyaa duuba dhaabbachuu fi deeggaruun barbaachisaa qofa odoo hin taane dirqama jennee waan amannuu fi kanaafuu kanaaf yeroo kan gabaabaa natti fakkaata asoo isinitti dheeressu haalli ittiin qoqqoodama gareedhaa kana fakkaata. Qoqqoodama garee keessatti yoo kana isiniin jedhe garee caa wanti uumnee fi namoota lamaanuu bakka takkatti fedhan. Ijoollee amma as keessa jirtanii isin yaadadha. Ijoollee yuutuubii qabdan ijoolleen yuutuubii irraa fakkeenyaaf dhaabbatuma keenya dhaabbata gurguddaa OMN yoo fudhannee jenne hanga hojii hojjetu saniin galii argatu jechuudha. Isaatiin yoo fudhannee jenne oduu guyyaa takkaatiin doolara 5,000 7,000 10,000 argatu jechuudha. Oduu guyyaa takkaatiin gaafa isaan 5,000 argatan beekaa jechuudha ofii kan kooti ragaa isaa arge. Dhaabbileen keenya gurguddaan miidiyaan gurguddaan kaasanitti galii intarneet irraa jenereet gochuu hin dandeenye jechuudha. Sababni isaa hanqina hubannooti jira. Ijoollee amma miidiyaa garaagaraa keessa jiran deemee leenjii yeroo garaagaraa kennee fi beeka. OBN leenjii kennee beeka. OBS'if kennee beeka. Miidiyaa keessa ijoolleen jiranuyyuu sadarkaa galiin itti jenereet ta'ee galiin gaarii itti jenereet ta'u hubannoo qaban jechuudha. Kana wal hubachiisuun barbaachisaa jechuudha. Yeroo amma nuti gatteenyee hojii kana qofatti xiyyeeffannee hawaasa keenya qarqaarraa kafaltii xiqqoo haganaa nu kafalaa jenna namni keenya hin qabu. Kanaafuu nutti ulfaate jedhanii hiriyoonni keessan namoonni hafa hedduu jira jechuudha. Namoota hedduutu nama gara 300tti galmaa'eera siisteema irratti. Haa ta'u malee garuu haa ta'u malee walitti dhiisuu hin qabnu waan dandeenyu wal qarqaaruu qabna wal cinaa dhaabbatuu qabna wal hubachiisuu qabna so xiyyeeffannoo kennine wal jajjabeessaa wal kakaasaa dargaggoota affeeraa nutis waa argannee yoo waan nyaannu argannee jenne hamileedhaa hojjenna nuti gara nama 10 kenna dabalataan iskoolarshiippii barattoota 10 barattoota humna kafalachuu hin qabne barattoota dandeettii qaban jennee yaannu calalaa jirra nama 10 dabaluu deemna humna gara nama 20 taanaa jechuudha nutis carraa hojii uummanna isinillee dhaabbata kanarraa ka'umsa jireenya keenya dhaabbata kanaaf nuuf ta'e hayyoo ta'e akka jettan hawwa kana ammoo gochuu hin dandeenya kana gochuu nu dhorku hin jiru
Kanaaf gareen akkasitti qoqqoodame jechuudha. Kafaltiin gareedha. Nama biyya alaa jiru, nama biyya keessa jiruu fi barattoota gargar baafneeti assaayin goone yeroo assaayin goone irraa godhime eenyunni namni haasa. So haala kanaan kan qoqqoodame waan ta'eef kafaltiin akka kan kootitti keenyaatiin ofii keenya haa miidhamnu malee dargaggoota keenya miidhuu hin qabnu yaada jedhuun ilaalcha akkasii baafne sense of ownership waan keenya jechuudha. Biizinesiidhaatti miti jechuudha. Gaafa biizinesitti ol guddisuu deemnu dhaabbatichi istaandardii of danda'ee fi adeemsa isaatti deemuu danda'a waan ta'eef har'atti numa dhuunfaadhaan waan danda'u jirra. Akkaataa itti wal gargaaruu dandeenyu irratti xiyyeeffataa irra waan ta'eef akkaataa galii itti argannee fi itti sooromnu yookiin jireenya itti jijjiirannu miti xiyyeeffannaa sanitti akka nu hubattan barbaada. Gareen bifa saniin qoodamee barnoota eegaluudhaaf namni hundinuu kafaltii isarraa eegamu raawwachuu qaba. Kafaltii isarraa eegamu yoo raawwatee jedhee garee inni barbaadu irratti siistema keenya weebsaayitii hayyuuakaadaamii.com irra ramadamtu jechuudha. Ijoolleen amma weebsaayitii irra loogiin godhanii illee jiru. Laayivii warri weebsaayitii irra laayivii seenan jiru illeedha. Barnoota kenna. Intarneetni nu rakkisuu danda'a yoo ta'e laayivii torbaanitti yeroo tokko seenna jechuudha. Yoo hin taane immoo barnoonni barreeffamaa fi viidiyoon ta'a. Namni biyya keessaa intarneetni rakkisu bakka waayifaayi itti argatu deemee waajjira wayii yookiin mana intarneetaa deemeeti barnooticha akka fudhatu goona akka hordofu goona akkaawuntii isaa keessa seeneeti ni argata waan ta'eef jechuudha. Akkaawuntii isaa keessa barnoota isaa yeroo loogiin gootan akkaawuntii amma namni hunduu feesbuukii qabdu. Feesbuukii kana yoo seenta oduutu jira waan garagaraatu jira waan garagaraa jira. Kunillee gareetu jira jecha. Garee A keessatti barnoonni garee A hundinuu in ta'a. Barnoota garee A taa'u kana keessatti yeroo garee A keessa hanga ammaa gareetti dabaluun eegalle jechuudha. Garee keessa yoo daballe loogii yeroo gootanii jettan namni loogii hin godhee jedhee barnoota garee A keessa jiru achuma argata jechuudha. Akkaawuntii ofiitiin paaswordii ofiitiin seentanii akkaawuntii keessanii yoo seentanii barnoota achi argattan fakkeenya viidiyoo daqiiqaa 5 qabu yoo dhagadhiifnee jiraanne viidiyoo kana odoo dhageeffattan daqiiqaa 3 dhageeffattanii daqiiqaa 2 hafee yoo jiraate boru daqiiqaa 2 hafe san isinitti agarsiisa malee daqiiqaa 3 duubatti isin hin deebisu jechuudha siistemni. Adeemsa saniin qophaa'eera barnoota keessan bakka jirta irratti fuftu barreeffamaa fi viidiyoodhaan achirraan darbee immoo hubannoo waliigalaatii fi wanta torbaan keessatti baratame qabaachuuf torbaan keessatti guyyaan akkanatti marii kallattii seenu. Marsariitiin keenya weebsaayitii marii kallattii of danda'e qaba. Namoonni akkaawuntii achi keessatti banatanii jirantu seenuu danda'a viidiyoo san keessa viidiyoo saniin marii kallattiitiin kan mari'annu ta'a jechuudha. Gareen aallee, gareen baallee, gareen caallee bifa saniin itti deemnu ta'a jechuudha. Inni biraadha carraa iskoolarshipii kennuu deemna. Carraa iskoolarshipii kennuu deemnu barattoota yuunivarsiitii irraa ba'anii carraa hojii hin qabne barattoota toop taalenti ta'an barattoota dandeettii qaban nama 10 tokkoffaa carraa iskoolarshipii kanaan of biratti hojii kenninaa fi barnoota bilisaan baratu hojii kenninuuf kana maybe weebsaayitii irra barreessuu ta'uu danda'a, miidiyaa irratti hojjechuu ta'uu danda'a, digital marketingii qabnaa ni beektu, Afrikaa digital marketingii jira, akkasuma immoo Oro ICT solution jira, irraan dabalatee immoo hayyuu akkaadaamiin illee jira, isinis fasiliteet gochuun illee hojiidha waan ta'eef humna dabalataa nu barbaachisa. So barnoonni kan kennamu akka hin irraanfanne weebsaayitii qofaan odoo hin taane moobaayil appilikeeshinii isaallee xumuruuf deemnaa jechuudha. Qaba. Namoonni koompitara hin qabnu akkam taana jettaniiti yaaddoo kaasaa turtan gara saniif furmaanni kaa'ama ni furama jechuu salphatti. So kana fakkaata ka iskoolarshipii barattoota ragaa barbaachisu ergadhaa jenneerraani warra yuunivarsiitii irraa eebbifamee hojii odoo hin qabatin lafa taa'u jiru. Akkasuma immoo carraa kana fayyadamee isin wajji hojjechuu barbaada. Taalentii akkanaa qaba, ogummaa akkanaa qaba jedhee namni yaadu nu haa ergu rakkoo hin qabu. Isin hin daangessinu jechuun warra eebbifamee lafa taa'aa jiru qofatti hin daangessinu. So akkas gootu ka itti aanu immoo gabaabsuudhaaf gaafii 2-3 tokko fudhadheen waan ta'eef. Jira dagamaan jirti. Konnekshinii kan koo laafaadha. Gaafii 2-3 tokko fudhadheen xumura. Gaafii namni qabu harka baasaa. Baay'ee Naaroobii. Naaroobii ka muut gooteerta?
Sagaleen kee hin jiru. Sagaleen kee hin jiru. Ati sagalee sirreeffadhu. Ayyaaloo. Ayyaaloodhaaf kenneera. Naaroobiin ture. Abbaay ayyaanoo. Abbaay soorii dhiifama. Sagaleen kun dhagahamaa jirami. Xiqqoo sagalee ol qabsi. Dhagahamee jalqaba irratti gara hojiin isin hojjechaa jirtanis immoo hojii baay'ee nama boonsuudha. Googiliitti hojiiwwan hojjetan hunda duuka bu'een hordofaa jira. Irraa hojii immoo akkasumas ijoollee keenyaaf itti uumuudha. Ijoollee teekinooloojii barbaachisuudha. Gochaa jirtan baay'ee waan irratti gaaffii wanni isin gaafachuu barbaadanu. Leenjii kana yeroo nuuf kennitan fakkeenyaaf galiin karaa akkasii argamachuu fakkeenyaaf isaa diiviloopp gootanii walumaa galatti namni murteessuu itti yaaduu qophaa'uu sammuu isaa qopheessuu jireenya dhuunfaa isaa hojii dhuunfaa isaa akkasuma immoo karoora dhuunfaa isaa qabaatuuf murteessutu yeroo ammaa barbaachisa malee moobaayilas ka qabu kompiitaras ka qabu hojii isaa sirriitti hojjechuu danda'a. Carraan banaadha jechuudha. Namoota carraa namni moobaayila hin qabne namni kompiitara hin qabne hojjechuu danda'a jedhanii warroonni yaadaniif deebii san deebisuu barbaadeen inni itti aanu teekinooloojii keessatti namni kaan sobee kaan fakkeessee kaan dhugaa fakkeessee waanuma hin jirre dhugaadha jedheeti haala ittiin kafaltii gaafachuu danda'u yookiin immoo namoota garaagaraa hedduun keenya ijoolleen biyya keessa jirtan yoo xiyyeeffattan bilbila teelee irraa fa bilbilee lotoriin fa isin ga'eera maali jedhaniiti uummata keenya saamaa jiru jechuudha. Sababni isaa hawaasni keenya hubannoo dhabuudha jechuudha. Namni lotorii yoo nama ga'e namni lotoriin ga'e san lotorii gahee santu ergamaa fi malee lotorii waa isin gaheef lotorii fudhadhaaf mallaqa kafalii jedhamee yoo gaafatamu hubachuu danda'uudha qaba jecha hawaasni keenya. Kun hubannoo hawaasni keenya teekinooloojii keessatti qabaatu qabu. Hubannoo isin qabaachuu namni kamuu qabaatu qabutu barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Hawaasa keenya teekinooloojikaalii biildi gochuun barbaachisaadha. Dirqamas walumaan irratti hojjannaa. Yeroo kamiinuu adeemsaan baratamaa namni waan hunda beeku hin jiru. Namni waan hunda sirriitti hin danda'a jedhu hin jiru. Adeemsa walitti dhufeenya keenyaa kana keessatti adeemsa wal barsiisuuti malee abdiisaan ogeessa teekinooloojiiti ogeessa olaanaadha jettanii waan hunda qofa gara kan kooti eeddanii wantoota isin irraa baradhu hedduu qaba. Hariiroo waliin jireenyaa fi hariiroo wal barsiisuu baruu barsiisuu keessatti walirraa barachuu fi wal barsiisutu jira. Ijoollee ogummaa biizinesii keessatti illee kaappaasitii keenya ol kaasaniiti hubannoo nu cimsaniiti hojii hojjennu kana keessatti akka milkoofnu nu gargaaran ijoollee barnoota sadarkaa olaanaa qaban qabna. Leenjii kana keessa barsiisota yuunivarsiitii fa'atu jira. Walumaan walirraa barree wal barsiifna jechuudha. Akkasitti wal hubatuun gaarii ta'a. Gara itti aanu yoo darbu amma namni hedduu deebi'aa jira waan ta'eef mee gaafii deebinaa gaafii keessa irra jira. Booda gaafii ka'u irratti deebii kennuudhaaf yoo jedhu wantoonni tuttuqu hedduu jiraachuu danda'a waan ta'eef namoonni harka baasaa turtan namoonni deebitan harka baasuu dandeessu jechuudha. Baay'ee jalqabumarraan ka'aa Kaalid jalqabime. Ani gaafii qaba. Tokkoffaa
galatoomii waan kana nu hundeessuu keessaniif baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jecha gara gaafii yeroo seenuu amma as keessa yeroo jalqabaatii fi guruupiin tuni addaan hin baane natti fakkaata. Yoom adda qoodamna yoom irraa jalqabna akkaataan itti beeknu akkamii lammaffaa immoo barumsi kan akka mataa kiyyaatti guruupii lammaffaa filadhee guruupii B filadhee kanaaf garee san irratti yoom irrattiin galaa waan jiru gaafitti kanaaf galatooma. Ayyee gaaddisaa itti fufi. Ayyee galatoomaa ani gaaffii ani qabu tokko barnoonni baratamu kun sartifikeetii qabaman qabu inni lammaffaan immoo kanfaltiin akkuma kanfalama moo bakka lamatti yookiin bakka sadiitti irree kanfalannaa kan jedhudha galatooma. Ayyee Bahar. Tole galatoomaadha. Carraa kana argachuu keenyaaf hedduu gammannee jira. Asumaanuu carraa kana argadhee obboleessa keenya Abdiisaa Baancaa gama teekinooloojiitiin hojiilee jajjaboo fi gurguddaa hojjechaa jiru kana asumaan galatoomfachuun barbaada. Inni biraa carraa kana immoo nu laattee dargaggoota goomsuudhaan dargaggoonni teekinooloojiidhaan if goomsuu akka qaban carraa kana yaaddee nu qopheessuu keetiif galatoomii jecha. Barumsa garee sadiitti adda qooddee kennuudhaaf yaadii gootee jirta. Inni tokkoffaan beezik teekinooloojii kan jiru kana jechuudha. Beezik teekinooloojii irratti itti fayyadama teekinooloojii yookaan ismaartifoonii fi miidhaawwan faayidaawwan isaa qabiyyeewwan kana kan hammatudha. Kana keessatti namoonni waan kana beekan reefa akkamaati jette looginii fi saayinaappii godhaa inni nama barsiisu garee bii keessa taa'ee kanan barsiifnu jette kun jalqaba irratti beezik teekinooloojii irra barataa jette. Namoonni waan kana beezik teekinooloojii irraa xiqqoo hubannoo qaban kallattumaan garee bii barumsa garee bii kana fudhachuu ni danda'anii kan jedhu gaafiin kiyya. Garee A keessatti waa'een saayibar seekuriitii faalleen kan namaa kun nu hundumaafuu yookaan namoota muraasaaf haaree ta'uu danda'a. Kanaan barachuu illee numaa feenaa garuu immoo wantoota tokko tokko beezikalii kan beekamu yoo ta'e garee baarra xiyyeeffattee leenjii hin dandeessaa kan jiruu fi yookaan A fi B kan filattu ta'e immoo garee C irratti kafaltiin isaa tokko gadi buustanii yeroo isinillee galatoomaadha. Garuu kafaltii kana iddoo lamatti kafaluun ni danda'amaa kan jiru kana gaafachuu barbaada. Inni gaafii saddeeffaadha. Barumsa appilikeeshinii yookaan weebsaayitii Ayyoo Akaadaamii irraa isiniif keenya saayinii app gootanii loogiin gootanii icha keessatti dubbisanii barumsi sun qooyi viidiyoodha moo bifa soft koppiitiin kan kennamu ta'a. Viidiyoodhaan kan namni jira ta'a moo soft koppiidhaan dubbisinaa kan jiruu fi akka dabalataatti jechuudha. Akka dabalataatti yoo haaluma ammaa kana jechuudha torbaanitti sagantaan guyyaa lama yookaan yoo baay'ate guyyaa lama yookaan guyyaa sadii ta'ee akkanatti nu barsiiftee dheeresse. Ayyee fudhatte. Fiixuma. Fiixumaadha. Ayyee. Yaadni nan qabu yaada gaariidha. Teekinooloojii kanaan waan baay'ee akka hojjennu akkuma sabaattis kaka'umsa kanatti seenuu keessatti yaada gaariidha guddaa galatooma. Kan hin qabu garuu jalqaba irratti akka Abdiisaan akka kaasuu yaaddetti barumsi kun baay'een isaa bifa barreeffamaa fi bifa viidiyootiin weebsaayitii keessan irra fayyadamu hayyuu irra kaa'amu kaastee turte. Kun immoo yeroo baay'ee bifa yuutuubiitiinis amma teekinooloojii kana namni
fedhii qabu haala ittiin deemee viidiyoota kana dubbisuu dhaggeeffachuudhaan gara itti deemuun hin danda'ama. Kan keessan garuu wanta adda godhu inni maaliifi onlaayinii galtanii haala ittiin namni gaaffii qabus gaaffii isin hin gaafatu yoo ta'e namni tokko viidiyoo achirra jiru qofa ilaaluudhaan yookaan immoo bifa barreeffamaatiin jiru sana dubbisee wanta kana ga'umsi isaa gara kanatti galuudhaaf kan jedhu sana maaliif YouTube irraa dubbisanii ilaalanis waan tokko hojjechuun ija danda'amuu fi bifa sanaan yoo ta'e kan ammoo maaltu adda godhaa haala kamiin namoota gaaffii gaafachuun danda'ama sanarratti yaada tokko kennite gaarii namoota durasatti ona warra jaatutti jaatutti maallaqii keessaa nama garraa kaasee jallayyaa uffisuusaa baraareedha. Amma namni kuni akkuma argaa jirtanii akka carraa taatee uummata jallayyaa san keessaa baasee kunoo amma uummata isaa gidduutti argamuutu jira. Amma foonii wal barsiisee mudannoo rakkoo isa irra warraan akka irraa dhaggeeffatanii jiraatedha. Meeshaa maqaa kee fi dhaloota keetii wajjin inni kun Baalli kun mi'uutu ta'uu godhee banta mi'uutu godha viidiyoo. dogongoraan seenu natti fakkaata namni kun. hayyee mee abbaa deebii isinii kennaa abbaa dubbadhuuti ani itti adarbuun. Naaf fakkeenyaaf haala isin barumsa itti kennitan jechuudha. Haayilaayitiidhama fakkeenyaaf daldala toora intarneetaa yookaan maastereetii dhuunfaa banachuun jedhu haa ta'u. Maastereetii dhuunfaa banachuu isa dhugan irratti teeknikaal iskiilii isaa keessa gadi buutanii nuuf kennitu moo haayilaayitii fakkeenyaaf karaa kanaan deebisu banamaa jettanii nutti agarsiisanii deebisu. Lammaffaa immoo LMS irra teessumatti fakkaate kan wadda federaalii manaajimentii siistemii irra sooftiidhaa fi viidiyoowwan ittiin nu barsiisan. Viidiyoowwan sun fakkeenyaaf si'a tokko laaltee duubatti siin deebi'u waan jetta wayii kaastanii sirriitti hubachuudhaaf immoo deebiitee duubattis deebitee wanta si dhabee jiraachuu danda'a akka hubattu daawwantii odoo ta'e gaarii natti fakkaata akka yaadutti na galatoomaa ishee kan gaarii. hayyee yaadota gaarii ka'e. Garee yoom adda bahaa isa jedhuu fi anuu kaasuu qaban ture. Gareen ammas torbaan tokko duubatti harkifatuun keenya oolaan jiru. Ammuma galmee eegaltaniiti ammuma kafaltii dhabnee nu eega jedhaniiti nama hedduutu hooldiin godhaara. Keessattuu hojjettoonni mootummaa nuuf obsaa adaraa jedhaati barattoonnis wanta gurgurtataa jiru jiradhanii torbaan mata akka nuuf obsaa gaaffiin jedhu hedduu mataa waan jiruufi torbaan takka harkifatuun keenya oolaan jiru. Sababni isaa tokkoffaa ijoollee iskoolarshiippii kennaa jiru san calalaa jirra. Carraan kun waanuma dandeenyu walaa qarqaarru ka jedhaa turre keessaa tokko waan ta'eef namoota fedhii qaban namoota kafalachuu hin dandeenye ilaa ta'u namoota taalensii qaban carraa kanaan calallee keessaa fudhanna waan jenneef iskoolarshiippiin calalamaa jira inni roobiidhuma. Dabalataan immoo xiqqooma nu ubsa namoonni jedhan kafaltii xiqqooma nu ubsa ka jedhan san kafaltiif kafaltii harkaan qabnu namoota jedhe gannee deemuu hin barbaannu waan ta'eef taargetiin keenya biizinesii miti isiniin jedheera jalqabarra waan dandeenyu wal qarqaaruudha. Waan dandeenyu wal qarqaaru kana keessatti immoo garee A guyyaa hanga 20 wayii gareen B hanga guyyaa 40 wayii gareen A fi B immoo walitti gara guyyaa 60 ta'a waan ta'eef guyyaa haganaa kana tasgabbooftee ijoolleen leenjii kennitu kana akka jireenya ofiitiif hin rakkanne yaada jedhurraa kana kaafne waan ta'eef humna dabalataaf miseensa dabalataa argachuun nutti tola waan ta'eef kafaltii hin qabdu hin baratin jennee ijoollee fedhii qabanii fi hawwiidhaan maaloo jedhaan illee dhiibnee darbuuf mooraalii sanillee hedduu ulfaataa hin qabnu.
yeroo leenjiif kennillee hanga ammaatittu enno galmeedhaaf galmaa haga jenneyyuu guyyaa kudhammoo guyyaa 9 waan ta'eef guyyaa ganaa keessatti nama gatanii deemuu ulfaataadha taas gabbaa'inaan jedhaaru namni hedduu saniif jecha haga torbeedhaa hooldi gochuun kenna oolu garee A fi baallee torbee boruu eegalla jedhee yaadaa kilaasii amma namoonni kafala adda bahaniiru namoonni kafalan kan garee gareetti qoodamaa jiru garee garee qoodameeti gaafa jedhe koontentiin dispilee isinii ta'a isinitti abdiitti isin goona waan ta'eef jechuudha. Siistemni ka laayivii ittiin seennu akka har'aa zuumiidhaa miti siistem of danda'e iiruum ka jedhamu qabna siistemuma saniin laayivii seenna waan ta'eef gareen bifa sanii adda qoodama garee aallee baallee akka adda qoodnetti amma barnoota daayirekt barnoonni jalqaba fudhannu barnoota kooman koorsiitu jira. Kooman koorsiin kunniin milkaa'inni akkamitti akka dhufuu danda'u intarneeta irratti jireenya dhuunfaa keenyaafillee akkamitti akka hojii akkamitti hojjenneeti milkaa'uu akka dandeenyu diidikeeshinii akkamii sa'aatii keenya akkamitti akka fayyadamuu qabnu namoonni mucaa amma daa'ima waggaa 9 isinii kaaseera bara kana ammoo dargaggeessa waggaa 23titu doolara miliyoona gara 48 lakkoofsa isaa yaadadhu miliyoona guddaa 2.4 waa'ee dargaggeessi argatee jira. Dargaggoonni kun akkamitti hojjetaniiti fakkeenyaaf dargaggoon kun yuutuubii hanga banate waggaa 10ffaa isaatitti barana yuutuubaroota hunda caalaa galii guddaa argateera jedhameera. Dargaggeessa waggaa 23ti nuti akkamitti akkasitti hojjechuu dandeenya. Namni san muuxannoo isaa maal fakkaata waan jedhu muuxannoo hodii qoonna jechuun nama amma maali adda ta'e yuutuubii irraa ilaaluullee ni danda'ama gaafii jettan asumaanuu tuqa jechuudha deebiin sun. Muuxannoo qabatamaa holii qooduu lammaffaa immoo qabatama jiru adeemsa kanaan deemneeti adeemsa kanaan hojii hojjenneeti irraa milkaa'uu dandeenya ka jedhu muuxannoo qabatamaa ilaalu viidiyoo qofa waraabneeti ka walii gadhiifnu miti isinii tuqeera duratti torbaanitti gulaalli ni jiraata jechuudha. Torbaanitti namoonni intarneetii haalli hin mijannee fi viidiyoo qofa argachuu danda'u. Amma fakkeenyaaf har'a laayivii haasa'aa jirra. Laayiviin nuti haasofnu kun weebsaayitii keenya irra jiraataa jechuudha. Namoonni har'a seenanii hordofuu hin danda'in viidiyoo kana seenanii hordofuu jechuudha. Gaafa barnoota eegallee torbaaniin gulaalliin qabatamatti akkana walitti dhufneeti maalirra geette jennee wal gaafannu hin jiraata. Qormaata kwiizii qaba, gaafii hoomorkii qaba. Barnoota idileetii wal fakkaata jechuudha. Viidiyoo qofa waraabnee asirra kenneeti miti jechuudha addaan baanu. Fakkeenyaaf yuutuubii irratti akkamitti akkaawuntii banattanii akkamitti akka hordoftoota keessan biraan koontentii geettan yoo as agarsiifne investigeet gootaniiti hoomorkii isiniif kennamee investigeet akka gootan hoomorkiin hin jiraata akkaataa itti of ga'oomsitan jechuudha. Achi booda xumura irratti viidiyoodhaan bifa kanaan wal gamaggamnaa jechuudha. Guruuppiin ni uumama. Guruuppii A keessatti illee sab guruuppiitu jiraata. Nama 4 nama 5 namoota walitti kennineeti assaayimentii akka waliif hojjetan haala mijeessinuun jiraata jechuudha. So kan itti aanu barnoonni sartifikeetii hin kenninu ammatti. Sartifikeetii kennamu asiin booda akkuma duratti isiniif kaase hayyuu akkaadaamiin dhaabbata cimaa dhaabbata teekinooloojii hawaasa keenya gahoomsu jennee karoorsaa jirra. Seera qabeessummaa of danda'e qabaateeti sadarkaa sanii ol guddatuu danda'a malee addatti sartifikeetiin nuti kenninu hin jiraatu. Intarneeta irraa hojii uummachuu akka dandeettan teekinooloojiidhaan akkamitti hubannoo teekinooloojii gahaa qabaattan kan jedhu irratti xiyyeeffanna waan ta'eef wanta fiid isin godhu wanta isin fayyadu kaarentii irraa fayyadamuu dandeettan jennee waan amannuuf wantoota kana irratti xiyyeeffanne waan ta'eef sartifikeetiin har'atti kenninu hin jiraatu jechuudha. Kafaltii qoqqooduu isa jedhu irratti gareen A hin qoqqoodamu, gareen B hin qoqqoodamu,
ijoolleen barattoota ijoollee yeroo takkaan kafalatu hin dandeenyu jedhanii deeggarsa gaafataaraan jiru. Isaan immoo yeroo takkaan kafalatu hin dandeettanii har'a barumsa addaan kutaa hamilee ittiin jedhu qabu waan ta'eef akka koottillee ijoollee namni waa'ee galiidhaa koordineetii ijoolleen godhaa jira anaa miti. Asumaan ijoolleen jiru ijoolleen faayinaansii irratti handel godhaaran nama hedduu akkuma duratti isiniin jedhe jechuudha. Ijoolleen sanis mooraalii garaagaraa qabna jechuu miti jechuudha. Nuti sababnummaanuu wal qarqaaruudhaa fi humna walii ta'uudha jennee hojii kanatti seenne waan ta'eef ijoollee akkasitti rakkatan haala kamii akka sappoorti goonu irra mari'achaa jirra. Meebii akkaataa isaan barattoonni durumaanuu yeroo kafala ID isaanii waliin nu ergu waan ta'eef haala isaa itti gargar qoodanii kafaluu danda'an. Meebii haala mijeessuu fi dandeenya garee A irratti isaanii fi haala mijeessinu kafaltii isaa xiqqaadha waan ta'eef garee C irratti warri garee Ctu irra deddeebi'ee gaafataa jira garee kana addaan qoqqoonnee kafallaa jedheeti jechuudha. Garee C irra wanti hubachuu danda'u qabdan amma barnoota garee A barnoonni garee C keessa baratamu barnoota garee A fi barnoota garee B of keessa dabalateeti achirraan dabalataan immoo intarneet irraa galii argachuu yoo eegallee jiraanne hanga dadhabbii keenyaa akkamitti argachuu dandeenya optimization yookiin immoo maal jedhama hanga humna isaa baasii isaa amma duratti fakkeenya isinii kaaseera OMN gadi bu'aa argata isaat immoo ol ka'aa argata. Gatii isaa ol ka'aadha. Sababni isaa akkasitti ka isaanii hedduu ilaalamee galii guddaa argisiisuuf maali? Akkamitti gatii hanga dadhabbii keenyaa arganna waan jedhu irratti xiyyeeffataa jechuudha. Saniifuu ka achitti xiyyeeffatamu san isa A keessa jiru kanallee B keessa jirullee achi waan barataniif isa A keessatti gatii garee A kafalaniiti adda ka A galmaa'u jechuudha. Adda ka'aa yoo galmaa'anii jedhanii gaafa A fixanii jedhan isa B kafaluu jechaadha. Ka'aallee kabaallee garaagara kafalu waan ta'eef gatii isaa meebii itti dabaluu danda'a sodaa jedhu qaba jechuudha dhuunfaadhaatti. Garuu immoo warri C keessa jiru mirga isaaniiti adda ka'aa kafaladheera ka'aa baradheeti gaafa itti aanu immoo ka B kafaladha jechuu mirga qaba jechaadha warri C jooyin godhu jechuudha. So bifa sanii ilaaluu qaba. Yoo immoo har'uma ka C kafaladha jedhee bakka takkatti ka jirtu gatii ishee bakka takkatti walitti qabatte immoo gadi bu'aadha waan taateef ofiillee fayyadamaa ta'uuf ishee san bakka takka kafalutu isa qarqaaraa jechuudha. Kana waan an qofti murteessu doon taane TV kiyya hunda murteessa waan ta'eef irra deebi'ee asin moodifaayi gochuu hin danda'u akkasitti akka hawwattan. Inni barnoonni barreeffamaanis ni jira siistemni of danda'aadha. Yoo keessa seentanii ilaal amma weebsaayitii hayyuu akaadaamii.com keessa seentanii yoo ilaaltan fuuldura irratti barreeffamni suuraa wayii koorsii jedheeti suuramti wayii seempiliidhaaf achi kenneeru jira. Seempilii san yoo keessa seentanii ilaaltan barreeffamni tartaa isaa qabatee chaaptarii isaa qabatee chaaptarii garaagaraatiin jira barreeffamaan. Viidiyoon illee achuma keessa kan inkiluud ta'u jira jechuudha. Barreeffamni nuti itti deemnu barnoonni nuti itti deemnu chaaptariidhaan kan adda qoqqoodame barreeffama garaagaraatiin kan adda qoqqoodame bakka viidiyoon galutti immoo viidiyoo illee ka dabalatu jechuudha. Viidiyoo ka dabalatu san keessatti viidiyoonis ka haala salphaan banamuu fi kan namoonni haala salphaa access gochuu danda'an moobaayil appilikeeshinii irraas akkasuma immoo weebsaayitii irraas access gochuu danda'an gochuudhaaf hojjechaa jirra. Ammayyuu kunoo yoo isin dubbisu kana oduma isa hojjechaa jiru ol ka'ee gidduun isin dubbisaa jira jechuudha. Bifa akkasiitiin hubachuu qabdu. Soofti koppillee viidiyoolee qaba. Viidiyoo amma siistemni keenya viidiyoo daqiiqaa 10 qabu. Yoo kan itti gadi dhiifnu ta'e viidiyoo daqiiqaa 10 yoo gidduu barnoota tokkootti galchinee jirru ta'e har'a daqiiqaa 5 dhiifneeti daqiiqaa 5 ilaallee daqiiqaan 5 yoo boruutti kan bulu ta'e daqiiqaa 5 san boru daqiiqaa 5 isa itti fixuu danda'a. Amma akka asii gaafatamaarutti ofirrallee deebi'ee ilaaluu yoo barbaade kan jedhu mirga qaba rakkoon qabu jechuudha. Deebi'ee access gochuu danda'a. Saayizii isaa ol guddifatuu danda'a. Saayizii isaa xiqqeessuu danda'a. Saayizii isaa akka barbaadetti bal'ifatee akkaataa isaa galuuf itti hubachuu danda'utti ilaaluu danda'a. Haala saniin hubadhaa jechuu fedha.
Inni itti aanu keenya wanti adda godhu maaltu adda godha ka jedhu sanii fi tokko nuti akka warra yuutuubiidhaaf view argatuuf wantoota kumaakitila lakkoofne odoo hin taane wanta taarget ta'e wanta qabatama ta'e wanta hawaasa keenya qarqaaruu danda'u wanta biyya kana keessattuu biyya giddu galeeffannee biyya kana keessatti amma fakkeenyaaf feesbuukiin Itoophiyaa keessatti hin kafalu Ameerikaa keessatti akka ajaa'ibaa kafalaa Suudi Arabiyaa keessa akka ajaa'ibaa kafalaa namoonni bakka jiran irraa taargeet ta'aniiti akkamitti bakka jiranitti xiyyeeffatanii hojjechuu akka danda'an irratti xiyyeeffannoodhaan kan kenninu ta'a. San bira darbeeti ragaa qabatamaa afaan keenyaan waan dandeenyu wal hubachiisaa adeemna. Barreeffamaanis viidiyoonis PDF'nis barbaachisaa taanaan ni qopheessina. Amantanii dhiiftanii ji'a lamaan dhufu kana xiyyeeffannoon keenya nuti amma tireeningii irratti namni assaayin ta'eeru nama 5 namni 5 xiyyeeffannoon keenya hojii kana qofa irratti ta'a. Qabatamni isaa beezii wayii lafa kaa'uu barbaannaa beezii lafa kaa'uu deemnu kanaan immoo fuulduree hayyuu akkaadaamii murteessuullee karoora qabna waan ta'eef jechuudha. Sa'atii barbaaddanitti gaafii isin hin galin siistemni bakka mariidhaa qaba. Hayyuu akkaadaamii irra jechuudha. Waan naan galee ana kun naan galle jedheeti poostii gochuu danda'a namni tokko. Waan namni sun poostii godhe dhandhee jalatti yaada kennuu, koomentii gochuu, chaatillee waliin gochuu, akkasuma inboksii walii erguu, waliin mari'achuu dandeettu. Inistiraktara keessan immoo gaafii gaafatuu dandeettan sa'atii kamittu sa'atii onlaayinii seenetti deebii keessa isinii deebisa jechuudha. Namoonni intarneetni haalli intarneetaa hin mijatiniif immoo sa'atii intarneetni mijateefitti yookiin bakka waayifaayi dhaqeeti bakka waayifaayi argatu dhaqeeti wantoota adeemaa jiruu fi barnoota adeemaa jiru hordofu ta'a jechuudha. Xiyyeeffannaan keenya haala kanaan qabanneerra. Anaa yuutuubii naa wayyaa asi kafaltii kafaluurra yuutuubii irra deemee yuutuubii irra baradha yoo jedhe yuutuubiin banaadha. Dirqama garanatti dhufuun dirqama jennee tasuma yaanneen beeknu kuni filannoo dabalataati. Anaaf kana naa wayya nama jedhe waliin tankaarfanna jechuudha. San qofaallee miti namoota kun parsanaalillee akka dhuunfaatitti illee wal qarqaarraa turerraa wal qarqaarraallee jechuudha. Akkuma amma duratti fakkeenya isinii kaasu mucaan bara dheengaddaa bara waggaa lama bara 2019 yuutuubii anatu akkaawuntii iimeelii banee fi yuutuubii isaa banee fi yuutuubii paaswordii isaa iimeelii paaswordii isaa kennee fi har'a mucaan san galii 70,000 hanga 90,000 argata yuutuubarii cimaadha. Maal si qarqara naan jedha jechuudha. An dargaggeessa akkasii arguu barbaada jechuudha. Sadarkaa ofii kan kootii hin fayyadamin ofii namni ani waa itti agarsiisee sadarkaa san gahee arguu hawwii kootii har'allee borullee jechuudha. Sababni isaa ilma namaati nuti lafa kana irraan darbina waan kana dhaloota qarqaarreerra jennee waan himannu qabaachuu qabna jedheen amana. Kun kana inni itti aanu barnoota teeknikaa keessa galtanii nutti agarsiiftu isa jettanii fi fakkeenya marsariitii banatu akkuma fudhatte eenyu gaafisa I think namni kaasee jira. Marsariitii akkana divilooppii gootu odoon taane sarvarii akkamitti akka fayyadamnu koodii keessa gallee wanti agarsiifnu hin jiru jechuudha. Teeknikaalii keessa seenu miti jechuudha. Marsariitii yoo barbaade abbaan barbaade ORICT tiimii ORICT divilooppii goosisuu danda'a. Fakkeenyaaf ijoollee badheen gaddaa leenjii jalqaba kenninee fi leenjii haalli yeroo adda nu kuchiise isiniin jedhe kana dargaggoota leenjii san jooyin godhan keessaa namni 5 weebsaayitii nu gaafatee ture jecha nama 3 divilooppii gooneeti namni 2 duubatti hafee ijoolleen 3 sanarra oduu irratti barreessuu waan garaagaraa tokko teekinooloojii irra barreessaa galii irraa argachuu eegalaniiru jechuudha 3 isaaniitu. ORICT ijoolleen tiimii kan kootii jiru weebsaayitii divilooppii godhanii har'umaa weebsaayitii 3 galii eegalchiifneerra jechuudha. Weebsaayitii doktoroota kan dhaabbata keenya bira jiru. Nuti sarvarii qabna. Sarvarii keenya
nurraa bitatanii weebsaayitii tiimiin keenya divilooppii gochuu danda'a. Nama biraallee divilooppii goosifatee namni fide sarvarii keenya irra kaa'atee weebsaayitii irraa galii argachuu barbaadan warqaara nama hidhi qarqaaraa jirra. Isin qarqaaruu dandeenya san parsanaalii. Saniifuu teeknikaal waan ta'e koodii akkamitti divilooppii goonaa, koodii akkas goonaa, koodii keessan seennuu jechuudha. Bifa sanii akka na hubattan barbaada. Koorsii leenjii kennitan kana viidiyoon daawunlood akka ta'u odoo ta'e ka jedhu amma asitti murteessu ilaalchi an qabu viidiyoon daawunlood hin ta'u irra deddeebi'ee abbaan barbaadachumatti ilaallata. Sa'aatii isaan galinitti viidiyoo keessa deddeebi'ee argachuu danda'a. Isa gareen keenyas kan irra mari'atu ta'a. I think waan daawunlood ta'u natti hin fakkaatu sababni isaa daawunlood ta'ee maybe sooshaal miidiyaa biraa irratti fe'ama yaadni jedhu ka'aa ture waan ta'eef yaadadha. Kun kana fakkaata gaafii hin ka'in daqiiqaa guddaan qabnu ammallee cufuu deema daqiiqaa dheeraan qabu nurra. Mee Tashaalee wanti hafee yoo jiraate gaafii. Okay, baay'ee ulfaadha, baay'ee namatti tola. Akka kanatti hin dhaga'ama miti? Dhaga'aa jira. Tole. Akka kanatti abdiisaa si argachuudhaaf ana qofa odoo hin taane guutummaa biyyattiitti nuti siin boonna baay'ee nama jabaa keenyanneeti si abdanna. Kanaaf gaaffiidha jedhee wanta kaasuu barbaadu waan na muraasa akkuma amma kaastee viidiyoon daawunlood ta'uun sirriidha, rakkisaadha. Maaliif sooshaal miidiyaa adda garaa irratti yoo gallakkifame qulqullummaa yookaan kwaalitii hin balleessa jaateef inni kun sirriidha. Gaaffii jalqaba gaafatame sana irratti deebiitiin nuuf laattee irra deebinee akka ilaalluuf akka daawwannuuf haala isinii mijeessina jetta baay'ee ulfaadhu namatti tola. Biyya kana keessatti garuu baay'ee dadhabneerra namni hedduun hunuma waa yaadaa garuu milkaa'inni isaa baay'ee ulfaataadha. Karaa galii muraasallee haa ta'u yooma ittiin of jijjiiruun yookaan ittiin sooromuun illee hin cimatee namni haga ta'ee waamatee ittiin hawaasaa cuqqaallachuuf hin barbaachisa jaatee fi gaaffiin kun akka naaf hubatamu wanta hin barbaadu biyya kana keessatti namoonni hedduun hojii onlaayinii nu hojjisiisanii dadhabnee hojjennee ijaatti jaamnee maal jennee milkaa'inni isaa haga kana miti piroojeektii garaagaraa wajjinillee wal isin barsiifnadhanii namoonni baay'een nu goomsanii baay'ee itti dadhabne jaateef adaraa kanas yaada keessaa nuuf galchaa waama haguma danda'ame isinirraa waa baruu waa hubachuu barbaanna jaateef adaraa keessaan isin haa galu waan onlaayinii hojjetamu kana. Inni biraan egaa haalumaan itti deemnee wantoota jiru waliin hin barannaa isinirraa isin baranna isin dhaggeeffanna jaateef kallattii onlaayinii galiimti muraasa ittiin argamu kunillee kallattiin isaa xiyyeeffannoo isaa gaa isintu beeka jaateef hunduma keenya rabbi nu haa gargaaru gaaffii biraan qabu. Baay'ee immaroomee daqiiqaa hin qabnu waan ta'eef wanta dubbattu yoo jiraate natti gaaffii kana deebisuu waan qabuuf gaaffii Tashaala. Ayyee ulfaadhaa galatoomaan jedha hin dhagama. Wanti eegaltan baay'ee hedduu namatti tola. Yaa'u teekinooloojiidhaan uummanni keenya baay'ee duuba jira. Akka sabatti illee duuba jirra. Akkuma amma Tashaalaan asii kaase waan kana yaalaatiin hin turre akkanuma namoota hedduudhaan illee guyyoomnee yeroo itti maallaqa guddaa nyaatamaa turretu ture. Haa ta'uuti amma gama keessan kanneen akka milkoofna abdiidhaan qaba. Xiqqoo kafaltiin isaa baay'ee ol ka'e waan jiru qaba.